Akkaataa paaswordii Facebook itti qayyarachuu dandeessan akkuma beekamu settingiilee baay'eetu Facebook irraa jijjiiramee jira. Iddoo duraan itti paaswordii jijjiirannu Facebook ni qayyaree jira jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka itti paaswordii Facebook keessanii daqiiqaa muraasa keessatti itti jijjiirachuu dandeessaniin isin barsiisa. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtan hani oksijiniidha. Chaanaala Oromaan irraa kan barumsa isiniif dabarsaa jiru. Hanga dhuma viidiyoo kanatti like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Amma kallattimaan kara barumsaa isin dabarsa. Nan deebi'aa na eega. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Facebook keenya akkamitti paaswordii isaa jijjiirrachuu dandeenya karaa salphaa ta'een jechuudha. Akkuma beekamu yeroo as dhiyoo kana Facebook ni settingiilee baay'ee iddoo isarraa jijjiiree jira jechuudha. Kanaafuu paaswordii illee bakka duraan ittiin jijjiirrannurraa Facebook ni jijjiiree waan jiruuf jechuudha. Eessan akkamitti akka itti jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Jalqabaa kaaftanii viidiyoo kana hanga dhumatti yoo kan ilaaltan ta'e salphumatti harka keessaniin jechuudha. Paaswordii Facebook keessanii jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een akka beektan nan beeka. Barnoota kana namoota hin beekneef jechuudha. Kanaafuu isinillee share gochuun like gochuun hin dagatinaan isiniin jedha. Kana sirreeffatuuf jechuudha salphumatti Facebook keessan keessa seentan jechuudha. Facebookni isa kana yeroo tokkoof kilik irratti godheen gara fuula duraa deemtan jechuudha. Hordoftoota kiyya step maan isinitti argisiisu duwwaa ilaaltanii sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya step baay'ee salphaadha. Facebook keenya keessa eega haala kanaan dhufneen hordoftoota kiyya maal goonaa tuqaa sadeen kanarratti kilik gootan yeroo tokkoofi sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa Facebook ni jechuudha. Settingiin gubbaa kana jirti. Yoo gubbaa kanallee settingii hin qabaanne jechuudha jala kanatti gadi buutanii jechuudha. Hordoftoota kiyya setting and privacy jettu tanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Sana booda ol deebitanii asirratti setting ka jettu tanarratti jechuudha yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa hordoftoota kiyya yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe jechuudha. Kan isinirraa eegamu isa lammaffaa kanarratti gadi buutanii jechuudha. Password and security ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Profaayila keessanii fi maqaa Facebook keessanii qabatee isinii dhufa. Ammallee kan isinirraa eegamu suuta jettanii akkanatti ol harkistanii jechuudha. Asirratti gadi buutanii password and security ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Kan isinirraa eegamu change password ka jedhu kana jechuudha. Bakka nan isin argisiisaa jiru kana asirratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Amma asirratti maqaa Facebook keessanii qabatee isiniif dhufa jechuudha. Isuma kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii ammallee gara fuulduraa deemtu jechuudha. Irratti cuqaasan amma yeroo tokkoofi sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Change password jedhee mata duree kana qabatee isiniif dhufa. As jalatti qabxii sadii qabatee nuuf dhufa jechuudha. Correct password fi new password akkasumas retype new password jedhee mata duree kana sadeen qabatee nuuf dhufa jechuudha. Asirratti jechuudha correct password ka jedhu kanarratti password duraan Facebook keessan itti fayyadamaa turtan asirratti inni guutuu osoo hin dogongorin jechuudha. Yoo isa kana hin guunne haaraan itti isiniif hin jijjiiramu jechuudha. Hordoftoota kiyya fakkeenyaaf kan duraanii yoo hin beekne paaswordii duraanii hin beekne jechuudha. Paaswordii dagattan akkamitti akka itti argattan viidiyoo darbe keessatti isin barsiisee ture. Viidiyoolee hin daawwannu yoo jettan paaswordii haaraallee itti uummatuu ni dandeessanii jechuudha. Yoo kan dagattan ta'e jechuudha. Paaswordii duraanii san sirreeffatuuf asirratti gadi buutanii forget your password bakka jedhu kanarratti cuqaastanii lakkoofsi fi iimeelli Facebook saniin banattan yoo kan jiraatu banaa ta'ee dalagaa jiraatu ta'e achirratti koodiin isiniif ergamaa koodii achirraa fudhattanii tuma itti guuttatanii paaswordii haaraa asirratti kireet godhattu jechuudha. Hordoftoota kiyya haala saniin irratti kan durillee argatuu dandeessan jechuudha. Okay, amma asirratti paaswordii duraanii itti guunnaa jennee jira osoo hin dogongorin. Sana booda asirratti gadi buune new password bakka jedhu kanarratti maal guunnaa paaswordii haaraa dijitii 8 ol itti guunnaa jechuudha. Qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaa wal keessa akkasumas tuqaalee fi lakkoofsa wal keessa strong password itti guuttannaa jechuudha. Hordoftoota kiyya tole eega san boodan asirratti kan nu hafe isa sadaffaa kanarratti retype new password ka jedhu kanarratti illee kan asirratti new password kanarratti kan guunnee fi kan sadaffarratti guunnu kun tokko ta'uu qabaa jechuudha. Qubeen tokko osoo keessaan dogongoromin kaasirratti guunnee asumarratti guunnee jijjiirraa jechuudha. Mi'a nama kan olii kanarratti password kiyya ittiin guutan afaan abaa hordoftoota kiyya. Ani amma hordoftoota kiyya itti guuteen jira kun akkuma argitan jechuudha. Password kiyya kan duraanillee itti guuteetiin jira haarallee itti guuttadheetiin jira jechuudha. Dijitii 8 ol ta'uu qaba isiniin jedheen ture jechuudha. Hordoftoota kiyya sirriitti qalbeeffadhaadha.
sana booda jechuudha eega haala kanaan hundaa'u ready gootanii asirratti gadi buutanii change password bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof click gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha irratti cuqaaseen jira amma akkuma argitanii ni eeggannaa jechuudha sana booda hordoftoota kiyyaa haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa barreeffama kana zoomin isiniif godhee haala kanaan barreeffama kana qabatee isiniif deebisaa jechuudha hordoftoota kiyyaa you changed your Facebook password for sena san jedha haala kanaan maqaa kiyya waliin jechuudha naaf deebisaa jechuudha passwordin kiyya akka itti jijjiirame natti himaa jechuudha isinilleen haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyyaa barreeffamni kun akka isiniif deebi'u godhuu qabdanii jechuudha sana booda kallatti maan passwordin Facebook keessanii isiniif jijjiirame jira jechuudha amma akkuma argitan passwordin kiyya naaf jijjiirame jira jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan isinilleen Facebook keessan passwordii isaa jijjiirratu ni dandeessanii jechuudha karaa salphaa ta'een osoo nama tokkollee hin gaafatin harkuma keessaniin haala kanaan passwordii Facebook keessanii jijjiirratanii kan hin daganne jechuudha passwordii keessan yookaan waraqaa irratti barreeffatanii yookaan bilbila keessatti qabatanii akka hin dagannetti jechuudha jabeeffatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya steepii baay'ee salphaadha haala kanaan jechuudha sirreeffatuu dandeessanii jechuudha steepii kana sirriitti hordofnaan jechuudha viidiyoo kana jalqabaa kaaftanii hanga dhumatti yoo kan daawwatan ta'e salphumatti harka keessaniin Facebook keessan harkatti galfatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya egaan hordoftoota keenya kabajamoo baroomsi keenya kallattii hundaan akka isiniif tamsa'aa jiru ni beekama jechuudha warreen peejii Facebook Oxygen Media Network jalatti na hordoftanillee jechuudha baroomsa parsantaa 15 qofa akka argataa jirtan beektanii jechuudha kallattii mangara YouTube keenyaa dhuftanii bal'inaan achirratti jechuudha baroomsa firii baratu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya chaanaala keenya argatuuf jechuudha osoo fagoo hin deemin profaayiluma peejii keenyaa jala gadi seentanii jechuudha kunoo asitti argattu jechuudha yookaan gubbaa kanarratti hordoftoota watch now bakka jedhu kana yoo cuqaastan kallattii man gara chaanaala keenya keessa isin geessa yookaan asirratti illee Oromaan bakka jedhu mallattoo YouTube kanarra jirtu kanarra yoo cuqaastan kallattii man gara chaanaala keenya isin geessa achirratti baroomsa firii baratu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsarra isiniif qabannee dhufnelleen jalqabaa kaafnee kan hanga dhumatti waliin daawwanne kana akka isin gammachiisuu fi akka warra baratanillee abdii guutuun qaba marree isinilleen chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala Oromaan subscribe gochuu hin dagatina akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo all notification tanarra kaa'uu hin dagatina isiniin jenna warreen hanga ammatti baroomsi keenya isin jala darbeleen hordoftoota kiyya mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan viidiyoon barnoota baay'eetu as keessa jira jechuudha bilbila keessanii waa wal qabatu hundumaa as keessaa ni argattu jechuudha hordoftoota kiyya gaafii adda addaa kan gaafattanillee hundumti keessanuu jechuudha waan as keessaa dhabdan komentii jalatti naaf barreessan isiniin jedha gaafii viidiyoon hojjetamee jiruuf deebiin hin kennamu jechuudha hordoftoota kiyya egaan hordoftoota kiyya viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'ee namuu irraa fayyadamuuf jechuudha please like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha bakka isiniif hin galinillee komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa viidiyoon irraa qopheeffame fadleen asumarratti kan raawwatu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha